Maafuun tole ganama sa'aatii lamatti odaa biratti odaa. Amma rakkoon keessa maaloodha? Isaan kun bu'ee akkuma isaan bu'ee. Isin ijoollee Oromoo ni maal folloltu? Sirruma ijoollee Oromoodha. Bor sa'aatii lamatti odaa lamii jalatti nu argama. Daggala haturee buleeti dabala. Ilmi namaa daggala haturee buleeti dabala. Amma rakkoon keessa maaloodha? Bu'ee kanuma kan sima utuma deemaan jiru sinatti bu'eettee qoyinatti deemtee immoo ganama immoo eegaa ishee fiddee dhuftee kunoo ishee kana innaa lola jirta. Rakkoon keessa ni badeera abbaa gadaa keenya wajjin waan eebbifnee waan araarsinee. Waaqa uumaa waaqa torban baareentii waaqa sagal booranaa xiqqaa nu guddisi guddaa nu bulchi hamaa irraa qabi guddaa nu guddisi. Abakkaa wal saraaraa.
kan waan sin araaramtaniif aannan goromsaatii walitti araaramtu. Karwa wali jikini Waan dhaggeeffataniif guddaa galatoomaa.